halkaniif guyyaa jireenya keenya jijjiiruutiif kan hojjetu natti fakkaata ture. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'an jedhe isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii laayikii fi sheer gochuun sagantaa kana akka jalqabdan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabiskiraayib gochuun maatii Oromiyaatu yuunifoor akka taatan kabajaan kan isin gaafadhu ani gammachiista shoomedha. Haadha manaaf abbaa manaatu waliin jiraata ture. Haati manaa fi abbaa manaan kun baratanii barnoota isaanii xumuranii hojii qabatanii kan jiranidha. Hojiin hojjetanii mindaa walitti qabatanii fidanis maatii kanaaf baay'ee gahaa ture. Haa ta'utii garuu bultii booddee kan dhufu ilmaan horachuudhaatii haati manaa ni ulfoofti. Ulfi ishee garuu akka dubartoota kaanii guddinni isaa madaalawaa kan ta'e miti. Baay'ee guddaadha. Maarreegaa barri kuni bara ammayyoomaadha mitiire. Ulfooftee baatii 6 yeroo guuttu dubartii dahoo geesse waan fakkaattuuf maalii ulfa kiyyarratu rakkootu jiramoo jechuun gara mana yaalaa deemtee ilaalamti. Yeroo kanatti garuu oduu addaa dinqisiisaa tokko ni dhageessi. Daa'ima sadiitu gadameessa ishee keessatti guddachaa dhalachuuf qophaa'aa jira. Akka naannoo keenyaatti tokko dahuun lama dahuun baratamaa ta'us isaa ol yeroo ta'u garuu hawaasni naannoo keenyaa garaatti hiika. Daa'imni al takkaatti baay'atee yoo dhalatu guddisuunis xiqqoo nama rakkisuun isaa hin oolu. Maarreegaa haati manaan kun ulfi isheetti jabaatee baatii 7 booddee manaa bahuu dhiistee boqonnaa bakka hojiitii fudhattee guyyaa da'umsa ishee teessee eeguu ni jalqabdi. Rabbi gargaarees daa'ima sana sadanuu ilmaan 2 fi dubara 1 ni deessi. Daa'imni dhalate tokko yoo ta'e yeroo jabaattu ollaattuu kennatanii yoo boosses haa boossu jedhanii manattuu cufanii ni deemu. 2-3 yeroo ta'u garuu baay'ee rakkisaa waan ta'eef haati kun erga ilmaan kana godhattee hojii ishee addaan kutuun dirqama itti ta'e. Erga kanaatii abbaan manaan galii maatii kana ittiin bulchuu dabalachuuf halkanillee dabalatee dalaguu ni eegala. Maal kana qofaa galiin argamsiisa kan jedhan hunda daa'ima isaanii guyya tokko guyya 2 kan ta'u meeshaa mana keessaallee gurguruu ni jalqabu. Galiin argamu kan abbaa manaa qofa waan ta'eef mana sana akka yeroo haadha manaa qofa waliin jiraatu bulchuun baay'ee itti ulfaate. Akka carraa ta'e garuu haati manaa rifeensi isheellee dheeraadha. Aadaa biyya isaaniitti rifeensi dubaraa dheeraa yoo ta'e kutamee gurguramuu ni danda'a. Abbaan manaa bakka hojii oolee dhufee kanaan booddee ani si fuudheeraa maal ta'a rifeensa kee kana ofirraa kuttee gurgurtee maallaqa argamu daa'ima keenyaaf hanga danda'e ittiin yoonuuf jiraachistee jedhee ni gaafataanii. Dubaraaf rifeensa ishee jechaan kabaja isheedha. Ijoollummaa isheetii kaastee akka lubbuu isheetti kunuunsitee guddiftee. Lakki jechuuf kan beela'u daa'ima isheedha. Tole jechuuf immoo rifeensi ishee bareedina isheedha. Maalaa gootuutii rifeensa akkanarraa bareedu luuccaa gadi jigaa kana kuttuudhaan ofirraa gadi kuttee abbaa manaa isheetiin hodhu gurguri jettee itti ni kenniti. Innillee rifeensa sana kan inni gurgure nama biraatti miti. Abbaa qabeenyaa waajjira keessaa hojjetu umriidhaan baay'ee isaa ol taate rifeensi isheellee harrii ta'etti gatii gaariidhaan gurguree maallaqa argamu immoo daa'imni akkatti guddattuuf haadha manaasaaf kenne. Maallaqa dhaatii ni dhuma. Yeroo booddee dhumee ammas haati manaaf abbaa manaa kuni waliin rakkachuu ni eegalu. Haati manaa erga humna keenyaan ol ta'ee maaliif guddistootaaf hin kenninu jettee abbaa manaa yeroo gaafattu kana mannaa ati daa'ima kana manatti dhiistee hojii barbaaddeen hojjettuuyi maalla guddaa jechuun miira aariidhaan isheef deebise. Erga kanaa isheenis halkaniif guyyaa hojjeta jettee waan yaadduuf dhiisii abbaa manaa koo ifa manaaf godhii dhamaatii kee kana hundumaa nan beekaa hanga yeroon darbutti ani beela'een daa'ima koof nan jiraadha jettee nyaata nama guddaa kan ofiif nyaattu dhiistee mudhii ishee sabbataan hidhattee daa'ima isheef wanta barbaachisu guutti. Haala kanaan jireenyi isaanii itti fufee guyyaa tokko uffata abbaa manaa irratti dhugaatii alkoolii dhangala'ee otuu
uffata miiccituu ni argiti. Otoo miicciinis hanga abbaa manaan ishee dhufutti eegdee otoo nuti beelofnu otoo daa'ima waliin hin rakkadhu ati reestooraantii seentee dhugaatii fayyadamta mitii jettee yeroo xoriitu lakkii yaa bareedduu koo ni beekta miti hoggantuun koo halkaniif guyyaa dhugaatii gatii qaalii ta'e walitti aansitee ogdii machooftee otoon ishee qabu anarratti dhangala'eeti malee ani dhuguuf maallaqa kiyya baaseen reestooraantii gonkumaayyuu seeneen beeku jedhee ishee amansiisa. Haadha manaadhaatii jecha abbaa manaan ol waan amantu hin qabdu. Tole jettee deebistee uffata sanas ni qulqulleessiti. Haa ta'utii garuu turtii keessaa guyyaa tokko rayaan ollaashee bilbila haadha manaa kanatti bilbiluun kottu raajii kee ilaalii abbaan manaan kee reestooraantii baay'ee qaala'aa ta'e keessa jaartii tokko waliin wal dhungataa jettee isheetti dubbatti. Haati daa'ima ishee sadii waliin baay'ee rakkattu kun baay'ee naate. Bilbila illee otoo hin cufatiin bakka abbaan manaan ishee jaartii sana waliin wal dhungachaa waliin jira jedhame kophee toon kaawwatiin uffata manatti oltu otoo hin jijjiirratiin fiigdee bira deemte. Otoo reestooraantii kana keessan seeniinis karaa foddaa abbaa manaa ishee jaartii kana waliin akkuma dhageesse otoo wal dhungatanii argite. Boo'aa baay'ee gaddaa fiigdee amma immoo gara mana ishee gara daa'ima isheetti deebitee uffata uffattee kophee ishee illee godhattee daa'ima ishee sadan qabachuun bakka reestooraantii kanaa abbaa manaa ishee fi jaartii kana bira deemte. Jaartiin kun isheedhaaf nama haaraa miti. Dursa rifeensa ishee kan itti gurgure. Suuraa irratti illee hoggantuunsaa maal akka fakkaattu itti argisiisee waan jiruuf haaraatti hin taane. Erga bira deemtee booda edaa ati gara manaatti kan hin galle dubartii gara biraa waliin hariiroo jalqabdeeti jettee bifa nama gaddisiisuun abbaa manaa isheetti dubbatti. Yeroo kanatti jaartiin bira teessee dhugaatii gatii qaalaa ta'e dhugaa jirtu kun eenyu kun sanyoo keetii jettee yeroo gaafattuuni otuu abbaa manaan hin deebisiin haati manaa ana jechuun haadha manaasaa ijoollee lakkuu sadii daheen ijoollee koo guddisuuf jecha hojii koo dhiiseen rifeensa koo kuteen gola keessatti rakkachaa kanan jirudha. Inni garuu si waliin akkana raawwachaa jira jetteetti dubbatti. Yeroo kanatti jaartiin kun ati haati manaan koo dhiira gara biraa narratti fidattee jennaan waliikneerraa dhiiseen bahee jettee natti dubbatte miti. Baatii hamma kanaa yeroo na wajjin bultu maal jettee ishee amansiistee dhufteeti jettee abbaa manaa kana gaafatte. Yeroo kanatti abbaan manaa ijasaa ashaboodhaan dhiqatee turaa yaa dubartootaa haala jiru lamaan keessan isin hin hubachiisaa jedhee oduu sobaa hubachiisuuf yeroo yaalu haati manaasaa haati ijoollee sadii dhiisi waa hundumaayyuu hubadheera kanaan booddeessi waliin jireenyi nan barbaachisu jettee daa'ima ishee qabattee socho'uuf yeroo jettu jaartiin haati dhaabbata sanaa baay'ee gadditee fi bakka kanaa deemuu kan qabu si otoo hin taane sobduu abbaa manaa keedha. Ija koo duraa si arguun barbaadu dhaabbata kiyya keessas lammata miilla keedhaan akkan dhaabbanne jettee nama kana ofirraa ari'uun haadha manaasaa haadha ijoollee sadii immoo ati kan baratte yoo ta'e guyyaa borii ragaa barnoota kee qabadhu koottuutii hojii si madaalu gatii gaariidhaan siifan kennaa daa'ima keefillee hanga ati of dandeessutti guddistuu siifan qacara jettee gara manaatti gaggeessite. Erga kanaatii abbaa manaan balbala irra dhaabbatee wanta jaartiin isheetti dubbatte waan hin dhageenyeef lakkii ni gaabbitaa daa'ima kana qofaa kee guddisuu hin dandeessu ani akkamiyyuu ta'een hojii barbaaddadheen waliin jiraannaa jedhe yeroo gaafatuuni. Kanaan booddee abbaa rakkatu abbaa gaabbus walumaan ilaallaa ija koon lamuu lammata si arguun barbaadu jettee gara mana isheetti deemuun ganama barii kaatee wanta jaartiin sun qabadhuu koottu jettee ragaa barnoota ishee qabattee itti agarsiisuun muuxannoo ishee waliin hojiin ishee madaalu kennamee fi hojjettee daa'ima ishee waliin rakkoo dhiphina maallaqaa tokko malee jiraachuu jalqabde. Abbaan manaa erga isheen daa'ima sadii deessee booda fakkaatee waliin jiraachaa ture malee hariiroo gara biraa haadha dhaabbata kana waliin jalqabeera. Hojiin kiyya halkaniif guyyaa hojjechuudha jedheellee galgala kan manatti galu mana jaartii kanaa deemuun nama halkan guutuu hojjetaa olee manatti galu fakkeessuuf yaaleera. Haa ta'utii garuu dhugaan jirtu dhumarratti gaafa baatu jaartii haadha manaa koo hiikeera jedhee goyyomsaa ture yeroof haadha manaa dhoksaa taatee fi gochaasaa argitee ati sobduun dhaabbata koof hin barbaachisu jettee ofirraa ariite. Turtii booddee namni kun baay'ee gaabbee haati manaasaa ifam akka gootuutiif habaaboo qabatee balbala ni rukuta. Haa ta'utii garuu haati manaa argitee habaaboo sana harkaa fuudhuun gara lafaatti gadi galagalchitee baala habaaboo cicciruun siif dhiifamni hin barbaachisu otoo bilbileen poolisii hin waamiin balbala kiyyarraa deemii jettee ofirraa ariitee daa'ima ishee sadan kunuunsitee guddisuun
jireenya ishee itti fufte. Seenaa kana yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun obboloota keenyaaf qoodaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. La 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 la